Harka fuunee hordoftoota Afranqalloo Digital Media oduu guyyaa rantanaa qabannee dhiyaanneetu jirra. Oduu waliin Samiir Jootee. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame milkaa'ina guddaa argamsiise jedhan hoogganaan gamtaa Afrikaa Musa Faqi Mohammad. Bal'inni oduu kanaa akkatti aanutti isinii dhiyaata. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti tolfamee milkaa'ina guddaa galmeessee jira jedhan hoogganaan gamtaa Afrikaa dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Musa Faqi Mohammad. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti tolfamee milkaa'ina guddaa galmeessee jira jedhan hoogganaan gamtaa Afrikaa dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa Musa Faqi Mohammad. Raawwii waliigaltee mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti sadaasalama kumalama fi 22 mallattaa'e keessatti milkii guddaan galmaa'ee jira jechuudhaan faarsaniiti jiru. Dura taa'an kun waggaa tokkoffaa waliigaltee kana mallatteessuu irratti ibsa baasaniin lammiileen Itoophiyaa nagaa marii guutuu biyyaa fi araaraa hammachuu isaanii baga gammaddan jedhaniiti jiran. Walharkaa fuudhinsa meeshaa waraanaa gurguddoo fi jiddu galeessaa tajaajiloota bu'uuraa deebisuu manneen barnootaa fi sochii daldala naannoo Tigraayitti deebi'anii eegaluu akkasumatti illee bulchiinsi naannoo kan yeroo hundeeffamuu fi gareen hojii haqaca'umsaa akkasumas koomishiniin biyyoolessaa kana deebisanii dhaabuudhaaf walitti makamuun gaggeeffamee maqaa dhahanii gamtaan Afrikaa bu'aa argame cimsuu fi waliigaltee tolfame hojiirra oolchuu keessatti dhimmoota hin xumuramne furuuf qophiidha jechuudhaan dura taa'an kun irra deddeebi'anii dubbataniiti jiru. Gama biraatiin dhimma himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Alam Mallas gaazexeessitootaaf kaleessa Finfinnee keessatti akka himanitti waliigalteen tolfame waggaa tokko qofa keessatti guutumatti hojiirra akka hin oolle jalqabarraa ifa ta'uu ibsanii jechuudhaan. Oduutti aanuun Antonio Blinken humnoonni Eertiraa guutumatti Itoophiyaa keessaa bo'oo akka qaban akeekkachiisanii jiran. Bal'inni oduu kanaa Boontuu Mohammad akkatti aanutti isin dhiyeesti. Antooni Bilinkaan humnoota Eertiraa guutumatti Itoophiyaa keessaa bahuu qaba jedhan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkaan humnoonni Eertiraa guutumatti Itoophiyaa keessaa bahuu qaba jechuun hubachiisan. Kana malees walitti bu'iinsa naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi naannolee biraatti deemaa jiru. Kan nageenya Itoophiyaa dadhaban ta'een balaadhaaf saaxiluun nu yaaddeessa jedhan. Waliigalteen nagaa erga mallatteeffameen waggaa tokkoon booda humnoonni Eertiraa kaabaa fi kaaba ba'aa Tigraay keessatti gandoota 52 dhuunfachuu itti fufanii yakka hammeenyaa raawwachuu jira jedhan. Kana malees Antooni Bilinkaan Itoophiyaa ta'ee Eertiraarraa wantoota wal dhabdee kakaasan irraa of qusachuu akka qabu akkasuma walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyoota naannichaa hunda kabajuu qabu jedhan. Muummeen ministeera Somaaliyaa Hamaas garee bilisa baasaadha malee garee shororkeessaa miti jedhan. Bal'inni oduu kanaa Naasir Hussein akkatti aanutti isinii qindeessa. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdi Barreen haasawaa kamisa taasisaniin gareen Hamaas jaarmiyaa shororkeessaa osoo hin taane garee birmadummaa lafa Falastiin tiksuuf qabsaan jedhan. Muummeen ministeera Abdi Barreen yaadannoo waggaa lammaffaa Sheek Abdul Kadir Jeelaan Moqdishoo gaggeeffame irratti haasawaa taasisaniin Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti rakkoo uumaa jiraatus ummanni Somaaliyaa waan Falastiin keessatti ta'aa jiru akka hin daganne jechuun dhaaman. Mootummaan Falastiin magaalaa guddoo ishee Al-Quddus Yerusalaam ta'uu hanga arganitti araarama hin qabnu dhiigni uummata Gaazaa jalqaba bilisummaa Al-Aqsaati jedhan. Bakka bu'oonni Gaaboonii fi Peeruu Kuubaa cinaa akka dhaabbatan yoo ta'u haasawaa isaanii imaamanni Ameerikaan hordofaa jirtu qajeelfamoota namooma dhaabbata mootummaa gamtoomaniin ala jechuun qoqqobbii akka kaa'u gaafatanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin yeroo gara biyya alaatti achi ceenu dursaan Hizbollaa waraana Israa'el Hamaas irratti raawwattuuf ejjennoo isaanii akeekuu dubbachuuf deemu jedhame. Badhaasaa Jaafar akkatti aanutti isiniif qindeessa. Dursaan Hizbullaa Hassan Nasrallaa erga waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti eegaleen booda yeroo jalqabaatiif har'a haasawaa akka taasisamu eegamaati jira. Hoogganaan garee Islaamik Shi'a Lebaanoos hanga yoonaatti dhimma waraana kana irratti hordoftoota isaatiin waan jedhe hin qabu. Itti aansuun Hizbullaan maal gochuu akka danda'u ilaalchisee Hassan Nasrallaan har'a haasawaa isaa keessatti ni dubbata jechuun eegamaati jira. Hidhattoonni Hizbullaa humnoota Israa'el waliin daangaa Israa'elii fi Lebaanoos irratti walitti bu'insa keessa galaniiti jiru. Kanaanis wal qabatee naannichitti addi waraanaa biraa ta'a jedhamee yaaddoo keessa galameeti jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti walitti bu'insi irra caalaatti akka hin babal'amne to'atameeti jira. Erga waraanni Israa'elii fi Hamaas eegalee as Israa'el Leebaan itti dhiheenyaan hordofaati jirti. Haa ta'u malee Hizbullaan haleellaa Israa'el irratti raawwattuu cimsitee itti fufteeti jirti. Hanga ammaatti qaamoleen lamaanuu walitti bu'insi akka hin cimneef of eeggannoo taasisaa kan jiran fakkaatu. Haleellaawwan qilleensaas naannoo daangaatti daangeffameeti
jira. Kun garuu jijjiiramuu danda'a. Israa'el ammaan tana Gaazaa keessatti duula lafa gaggeessuu itti fufteeti jirti. Duula kanaanis hamaa barbadeessuuf kaayyoo jedhu qabattee deemaati jirti. Lakkoofsi Filisxiinota Gaazaa keessatti ajjeefamanii 9,000 gahuu ministeerri fayyaa naannichaa ibseeti jira. Hamaas ammoo deeggartoonni isaanii waraanichatti akka makamaniif waamicha taasisaati jirti. Hizbullaan gaaffiiwwan kanaaf deebii kan laatan yommuu ta'u arraan tana eeggamaati jira. Ameerikaa UK'n akkasumas biyyoonni lixaa kan Hizbullaan garee shororkeessaadha jechuun haqaniiti jiru. Hizbullaan Leebaanusiif humna waraanaa akkasumas siyaasaa muummeedha. Murtee Hizbullaa deeggartoota bira darbuun kanneen isaan hin deeggarre birattillee eeggamaati jira. Hanga yoonaatti dursaan garichaa Hassan Nasrallaan eessa akka jiru hin beekamne. Haasaan isaa garuu iskiriiniiwwan bakka uummanni Leebaanus walitti qabamanitti kan dabru ta'us ibsameeti jira. Ministeerota Hizbullaa biratti haasaan kun hedduu olaanaa akka ta'es ibsameeti jira. Egaan hordoftoota afran qalloo digital miidiyaa oduun keenya guyyaa irraan tanaa kana fakkaata. Oduu kana qindeessuudhaan kan isin faana ture ana Samiir Jooteetii fi ogeessa kaameeraa Saala Abdulakiim wajjin ta'uudhaan isin faana turre afran qalloo digital miidiyaa ariira uummataa.